بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله أرأي ربين جدي dhiiga dubartoota irraa argaman mata duree jedhu ilaallaa. Dhiigni dubartoota irraa argaman sadii. Isaanis tokkoffaa dhiiga heeydii, lammaffaa dhiiga ustahaadaa, sadaffaa dhiiga daataa yookaan dhiiga nifaasaa jedhamee isa beekamudha. Insha Allah sadan kanniin tokko tokkoo isaaniitiin ilaallaa nu hordofaa. Kan jalqabaa dhiiga heeydiiti. Dhiiga heeydii yookaan afaan Ingiliffaatiin pireedii jedhamee kan beekamu, afaan Amaariffaatiin yeroo ababaa jedhamee beekama yookaan afaan keenyatti ammoo xurii laguu yookaan marsaa laguu jedhamee beekama. Dhiigni kun dhiiga akkamiiti? Dhiiga gurraacha, diimaa ta'e gurraachin of keessaa qaba. Akkasumas dhiiga furdaadha. Dhiiga hafuura xiraayaa yookaan hafuura ka qabudha. Akkasumas uumamaan argama. Sababa dhibeetiin osoo hin ta'in, sababa rakkoo garagaraatiin osoo hin ta'in, uumamumaan Rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa ilmaan Aadam irratti kan murteessee akka dhufu godheedha jechuudha. Wantoota dubartii heeydii qabuuf dhorgaman. Dubartii heeydii qabdu maal fa'atu isirratti dhorgamaa ta'a? Maal fa'a dalaguu dandeetti? Maal fa'a ammoo dalaguu hin qabne ka jedhu ilaalla inshaallah. Dubartiin heeydii ofirraa qabdu tokkoffaa salaata salaatuu hin dandeessu. Lammaffaa sooma soomuu hin dandeessu. Sadaffaa walqunnamtii saalaa abbaa manaa isii wajjiin gochuu hin dandeessu yeroo heeydii qabdu sanitti. Afraffaa kaabaa xawaafuu hin dandeessu. Shanaffaa xalaaquu yookaan hiikuu abbaan manaa isii xalaaquun yookaan isii hiikuun hin danda'amu. Tokko tokkoo isaaniitiin mee inshaallah haa ilaallu. Salaata dubartiin heeydii qabdu salaatuun dhorgamaadha. Erga heeydii irraa qulqullooftee boodas salaata kana qadaa hin kafaltu. Mee gaafilee isaa wal qabatan haa ilaallu. Dubartiin takka osoo aduun hin dhihin dura yoo qulqulloofte maal gooti? Osoo magriibni sa'aatiin magriibaa hin gahin, aduun osoo hin seeniin dura osoo qulqullooftee dubartiin takka maal gochuu qabdii? Dubartiin takka osoo aduun hin seeniin dura yoo qulqulloofte salaata zuhuriitii fi salaata asrii salaatuu qabdi jedhan ulamaa'iin. Ulamaa'iin gariin kan isirratti dirqama ta'u salaata asrii qofa jedhanii, garuu salaanni yeroon salaata asriidha. Salaata zuhurii uzrii yoo nama jiraate jam'iidhaan waan salaatuu hin danda'amuuf jecha salaata zuhuriitii fi salaata asriillee salaatuu qabdii jechuudha. Lammaffaa dubartiin takka osoo fajri hin bahin dura yoo qulqulloofte maal gooti? Osoo salaata subiitii fi nazaanamiin dura osoo achi dura qulqulloofte halkan keessa osoo qulqulloofte maal gochuu qabdii? Dubartiin akkanaas salaata magribaatii fi salaata ishaa'ii salaatuu qabdii jedhani. Maaliif jennaan salaanni ishaa'ii yeroo uzriin yookaan yeroo rakkoon namatti jiru jam'iidhaan salaata magribaatii fi ishaa'ii keessa salaatuu waan dandeenyuuf jecha har'allee rakkootu asiin nu gahee sababa kanaaf jecha salaata magribaatiif salaata ishaa'iillee jam'ii gooteetiin salaatuu qabdii jedhan. Lammaffaa wantoota dhorgaman keessaa walqunnamtii saalaa gochuudha. Walqunnamtii saalaa gochuun yeroo dubartiin takka heeydii yookaan pireedii irra jirtu keessatti dhorgamaadha. Dubartiin takka yeroo heeydii ofirraa qabdutti walqunnamtii saalaa abbaa manaa isii waliin gochuun haraama dhorgamaadha. Hanga isiin heeydii qabduuf itti dhiyaatuu hin qabu, walqunnamtii saalaa isii waliin geggeessuu hin qabu jechuudha. Yeroon walqunnamtii saalaa gochuun eeyyamamu yoo qaama guutuu dhiqattee qulqulloofte qofaadha. Dhiigni irraa dhaabatu qofa osoo hin ta'in, dhiiga irraa dhaabate kanas dhiqattee qaama guutuu qulqulleeffattee erga bareeddee tottoltee booda abbaa manaa waliin walqunnamtii saalaa gochuu dandeessi malee osoo hin dhiqatiin dura hin ta'uu jechuudha. Rabbiin keenya subhaanahu wa ta'aalaa quraana keessatti walaa taqrabuuhunna hattaa yaxhurna jedhe. Hanga dhiqatanitti hanga qulqulleeffatanitti ittiin dhiyaatinaa jedhe. Kanaaf itti dhiyaatuun kan danda'amu erga qulqulleeffatanii malee osoo hin qulqulleeffatin hin ta'uu jechuudha. Ittaansee wantoota dhorgaman keessaa sooma sadaffaani. Dubartiin takka akkuma jenne yeroo heeydii irra jirtutti sooma soomuu hin qabdu. Sooma waajibaa keessattuu. Mee gaafii kanaa ilaallu. Dubartiin takka osoo fajri hin bahin dura
osoo heydii irraa qulqulloofte maal gochuu qabdi? Osoo hin azaanamin dura yoo heydii irraa qulqulloofte maal gooti? Obboroo osoo hin azaanin dura. Dubartiin tun yoo niyyaa qabaatte jedhan yoo niyyatteetiin niyyaa bulfattee jiraatte dhiqachuu dhabdus erga dhiigni irraa dhaabatee sooma sanni qabattii jedhan ulamaa'iin. Erga fajri bahee booda erga azaanni azaaname booda qaama dhiqatuu dandeetti. Garuu ammoo sooma san nyaattee dhugaatii manaamana kana osoo qaama isii hin dhiqatiin osoo qaama isii hin qulqulleeffatiin qabatuu dandeettii jedhanii. Achi booda fajri erga bahee boodas qaama ofii qulqulleeffatteetiin sooma isii itti fufuu dandeettii jedhani. Wantootni amma ilaalle wantoota dubartii heydii qabduuf dhorkamanidha. Wantoonni dubartii heydii qabduuf eeyyamaman oo maal fa'aadha? Dubartiin heydii qabdu wantoota isiin dalaguun isiif eeyyamameetu jira. Isaan keessaa tokkoffaa zikrii gochuu dandeessi. Subhaanallah, alhamdulillah, Allahu akbar zikrii barbaadde jechuu dandeetti. Lammaffaa quraana qara'uu. Ulamaa'iin gariin quraana qara'uu hin dandeettu kan jedhanis ni jiru. Garuu ammoo ragaan hin jiru. Ragaan sirrii ta'e quraanaaf hadiisa irraa hadiisa sahiha ta'een dubartiin heydii qabdu quraana qara'uu hin dandeessu kan jedhu hin jiru. Sadaffaa sujuuda bu'uu. Fakkeenya osoo aayaan sujuuda of keessaa qabu tokko dubbatamee isiin osoo fakkeenya bira jiraattee sujuuda bu'uu dandeetti jechuu isiinis. Takki ofiiyyuu qaraatee sujuuda bu'uu dandeetti. Kanaaf sujuuda bu'uunis ni danda'ama dubartii heydii qabduuf. Ittaansee wantoota biroon quraana qabu. Quraana harka isiitiin qabuun adabaa miti jedhan. Garuu ammoo wantoota akka guwaantii uumamaa kanniin harka isiitiin waan biraa godhattee uffata wayii harka isiitiin godhattee achirraan quraana qabdeetiin qara'uu ni dandeettii jedhani. Akkasumas wantoota isiif eeyyamamu keessaa masjiida seenuu fi keessa taa'uu. Ulamaa'iin garii ni dhorgama kan jedhanis ni jiru. Garuu ammoo ragaan hin jiru. Qulqullina ofii eeggattee akka xahaara masjiidaa hin balleessinetti sirritti of eegdee masjiida keessa taa'uu masjiida seenuu ni dandeettii jechuudha. Akkasumas walqunnamtii saalaatiin ala abbaa manaa wajjin bashannanuu. Abbaa manaa walqunnamtii saalaa hin geggeessin malee akka feetetti waliin kolfitee taphattee dhungattee wal qaqqabanii sirriitti taphatuu ni danda'anii jechuudha. Garuu ammoo walqunnamtii saalaa gochuun haraama isuma qofa eeggatanii jechuudha. Wantoonni kunniin wantoota dubartii heydii qabduuf eeyyamamanidha. Inshaallah itti fayyadama. Dhiigni heydii namarra dhaabatuun maaliin beekama? Akka shariyaatti dhiigni heydii yookaan pireediin kun namarra dhaabatuun isaa maaliin beekama? Ulamaa'iin wantoota lamaan beekamaa jedhani. Kana biyyi keenya sallallahu alaihi wasallam irraa dhufe wantoota kanniin. Tokkoffaa dhangala'aan adiin namarraa bahu. Dhangala'aan adiin qaama saalaa isii irraa yoo ka bahu ta'e irraa dhaabatuu isiitiif mallattoodha jechuudha. Kana dubartoonni sirriitti beekanii. Lammaffaa uffata adii jedhani. Uffata adii qaama saalaa isii keessa yoo ol seensiftu uffanni adiin kun osoo halluu takka hin jijjiirin achii gad deebi'uudha jedhan. Qaama saalaa isii keessa yoo akkana ol galchitu uffatichi adiin sun osoo takka hin jijjiiramiin adii qulqulluu ta'eetiin bahuudha jedhan. Mallattooleen kunniin lamaan mallattoo dubartiin takka heydii irraa qulqullaa'uu agarsiisanidha jechuudha. Dhangala'aan daalechi erga qulqullooftee booda yoo itti dhufe dhiibbaa irraan hin gahu. Dubartiin takka mallattoo dubartiin takka heydii irraa qulqullaa'uudhaaf arguu qabdu wantoota amma jennee lamaan dubbanne kanniin erga agarte booda dhangala'aan daalechi wahii yoo itti dhufe beekaadha. Dhangala'aan daalechi kun ka dhufe ergasiin qulqullooftee booda. Ergasiin qulqullooftee booda dhangala'aan daalechi kun yoo itti dhufe qulqullina isii irratti dhiibbaa takka illee hin qabu jedhan. Salaatallee soomallee ni eegalti jechuudha. Garuu ammoo dhangala'aan daalechi kun guyyoota heydii keessa yoo itti dhufu ta'e guyyoota isiin heydii keessa jirtu keessatti odoo isiin guyyoota heydii isii hin fixatin dhangala'aan daalechi kun yoo itti dhufu ta'e salaatallee soomallee hin dandeettu jechuudha. Maa jennaan heydii wajjiin ilaallama inni. Garuu erga qulqullooftee booda dhangala'aan daalechi yoo itti dhufu ta'e qulqullinumatti ilaaltee salaatas soomas itti fuftii jechuudha. Wantoota heydii namarraa dhoorgani wantoota akka marfee kiniinii garaagaraa fayyadamuu ni danda'amaa jedhan ulamaa'iin ulaagaadhaan fayyaduu ni danda'ama jedhan. Ulaagaaleen kunniinis maalidha? Tokkoffaa dooktorri fayyaadhaa meedikaal dooktariin
qoricha ati fayyadamtu kun kiniinii ta'ee marfee ta'ee dhiibbaa sirraan hin ga'u fayyaa kee irratti dhiibbaa takkaallee hin geessu jedheeni isii ka gorsu yoo ta'e yoo gorfamtee rakkoo akka irraan hin gahu jedhamee qorannoodhaan yoo ka ilaallamee fi ka eeyyamamuu fi rakkoo hin qabu. Garuu yoo ka dhiibbaa irraan ka gahu ta'e dhorgamaadha. Tokkoffaan isa. Lammaffaa eeyyama abbaa warraatiin ta'u. Abbaan manaa eeyyamuu qaba. Dubartiin takka fayyadamuudhaaf abbaan manaa eeyyamuu qaba. Wantoota kanneen lamaaniin fayyadamuu ni dandeessi jedhan ulamaa'in. Garuu ammoo dubartoota kennaaf wanti ulamaa'inis jabeessanii dhaaman wanti anis akka obboleessaa keessaniitti isiniif dhaamu jabeessee maalidhaa? Qoricha kana kiniinii kana marfee kanneen fayyadamuun dhiibbaa guddaa dubartii irraan gahaa jedhan. Hanga maseenuutti isii geessuu danda'a jedhan. Kanaaf fayyadamuun ka danda'amu sababaadhaaf yoo ta'e malee sababaan ala fayyadamuun dhorgamaadha. Kanaaf dubartoonni osoo itti deemuu baattanii bareedaa isiniin jedha. Dubartiin takka heedii irraa qulqulloofte akkamitti dhiqatti ka jedhuuf ammoo dubartiin takka heedii irraa qulqulloofte rifeensa isii hiiktee qaama guutuu dhiqachuu qabdi. Qaama isii guutuu rifeensa isii illee hiiktee kilaafa jira ulamaa'ii jidduu ulamaa'in gariin hin hiiktu jedhanii garuu rifeensa isii hiikkattee qaama isii guutuu tolchiteetiin dhiquu qabdi jechuudha. Akkasumas wantoota urgaayan wantoota hafuura bareeda qaban saamunaa bareeda ta'ee waan isii urgeessu naannoo qaama saalaa iddoo dhiigni irraa bahe kanneenittis urgeeffatuu qabdi jedhan. Maa jennaan dhiigichi xiqqoo hafuura waan qabuuf hafuurri sun akka isii irraa hin argamneefi jedhan ulamaa'iin. Inshaallah mee gaafii heedii wal qabatan kana haa ilaallu. Gaafilee heedii wal qabatan keessaa tokkoffaa dubartiin takka osoo heedii irraa qulqullooftee guyyaa tokko yookaan isaa ol turee yoo itti deebi'e akkam gooti? Dubartiin takka heedii irraa qulqulloofte guyyaa tokko yookaan tokko ol tureetiin itti deebi'e ciccitaatti yoo ka dhufu ta'e maal gootii gaafii jedhuufi deebiin isaa dhiigni itti dhufe kun guyyoota heedii keessa yoo ta'e akka heediitti ilaalti. Fakkeenya guyyoonni heediin isiin qabdu guyyaa 21 haga 27 jennu. Guyyoota kanneen keessa yoo kacitee akkasii kan itti dhufu ta'e dhiiga kanaan dhiiga heedii jettiin. Guyyoota aadaa isii keessa waan itti dhufuuf jechuudha. Yeroo qulqullooftetti salaatas soomas ni eegalti. Yoo dhiigni itti dhufe kun immoo ni dhiifti. Dhiigni yoo itti dhufu ni dhiifti. Yoo dhiigarraa qulqulloofte salaatallee soomallee ni eegalti jechuudha. Dhiigni itti dhufe kun dhiiga heedii ta'uu fi dhabuus addaan baaftee beekuu qabdi. Dubartiin tun aadaa beekamaa yoo ka hin qabne ta'e guyyoota aadaa beekamaa yoo ka hin qabne ta'e maal godhuu qabdi? Dhiiga isii kana addaan baafattee sirritti ilaalteetiin beekuu qabdi jechuudha. Yoo akkas hin ta'in dhiibbaa isii irraan gahuu danda'a. Wallaalteetiin dhiiga heedii moo dhiiga ustaadaa jettee wallaaltee wal keessa harkaa seenuu waan danda'uuf jecha addaan baafatuu qabdi jechuudha. Akkasumas gaafiin lammaffaan maalidhaa? Dubartiin takka erga heedii irraa qulqullooftee booda yoo bishaan ittiin qulqulleeffattu dhabde maal gooti? Dubartiin takka fakkeenya heedii irraa qulqulloofte garuu immoo bishaan qaama ittiin dhiqattu yoo dhabde maal gooti? Deebiin isaa maalidhaa? Dubartiin takka erga heedii irraa qulqulloofte booda yoo bishaan ittiin qulqulleeffattu dhabde tayammuma gooti. Tayammuma gooteetiin dhiqatti. Tayammuma jechuun biyyee shanachesii yookaan harka isii kanaan gadiin dhooftii achi booda irraachi xaraddee afaaniin illee achi afuuftee fuula isii yeroo takka harka lamaan sanniinuu jechuudha. Shanachesii yookaan ganaa isii lamaan sanniin fuula isii gad haxooftii achi booda harka isii ka mirgaa gara duubaa kan haxooftii ka bitaa kanallee gara duuba isaa haxooftii jechuudha. Akkanatti tayammuma gooti. Yoo bishaan argatte ammoo qaama isii dhiqatuu qabdi. Garuu hanga bishaan argattuuf maaliin turti? Tayammuma kama goote kanaan turtii jechuudha. Wanti dhiiga heediitiin wal qabatu inshaallah kana fakkaataa. Wanti isiniif hin galin yoo jiraate koomentii irratti inshaallah gaafatuu dandeettanii. Waan kamuu gaafadhaatiin adda baafadhaa. Ulamaa'iin inshaallah waan kan waan sirriitti ibsanii jiraniif inshaallah nullee haala bareedaan ni ibsinaa. Jabaadhaa isiniin jedhaa. Barnoota nuti kenninu kanas subscribe gochuudhaan nu hordofaa. Yeroo gaarii isiniif haa ta'u. Assalaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.